Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan fayyaadha. Ani Abduu Mobile App irraa Itoophiyaa yeroo duraatiif nama sababa koronaatiin nama tokko du'aan dhabdee jirti. Dubartii manguddoo ganna 60 takka har'a du'aan dhabdee jirti jechuudha. Dubartiin kun biyya Faransaay ilma ishee bira turte gara Itoophiyaatti akka deebiteedha. Akka himamutti dubartiin tun eega gara Itoophiyaatti deebiteen duratti torban tokkoof hawaasa keessa akka turteedha. Hordoftuu amantaa Ortodoksii kan taate akkasuma waaqeffannaadhaaf jechuudha gara beetekiristaanaa deemtee hawaasa keessaan akka waaqeffataa turteedha kan himamu. Akkasuma gartee namoota garaagaraa bira dhayxee ziyaaraa akka turtee fi namoonni adda addaa kan fira ishii jechuudha baga nagaan gara biyya keetti dhufte kan jedhuudhaan ziyaaraa akka turan himama. Odoo irratti hin beekamin dura jechuudha. Akkasuma eega gara hospitaalaa seentee booda eega gara irratti beekamee sababa koronaan kun irratti mul'ateen booda guyyaa 26 booda har'a lubbuu isii dhabdee jirti jechuudha. Akkasuma intalli ishii tan Faransaay keessa jiraattulle jechuudha dhiyoo tana qoratamtee dhukkubni koronaa irratti argame hospitaala akka jirtuudha. Intalli ishii tun garuu hanga ammaatti lubbuun jirti hospitaala akka jirtuudha akka himamaa jirutti jechuudha. Hawaasa keessaa wanni kun babal'achuu mul'isa jechuudha. Itoophiyaan akkasuma har'a namoonni koronaavirasiin qabaman nama hedduminaan nama 43 gahanii jiranii har'a nama 5 irratti mul'ate jechuudha. Nama 59 qoratame keessaa nama 5 irratti mul'atee jira guyyaa har'a jechuudha. Osoo qorannaan hedduminaan godhame hedduminaan mul'achuun isaanii shakkaba. Biyyi teenya dadhabina garaagaraa qabdii gara teekinooloojiitiinis gara rakkina qoonqootiin illee jechuudha. Wanni kun hedduminaan yoo qoratame biyya keenya keessa akka faca'eedha kan inni mul'isu. Nama 59 keessaa namni 5 vaayirasaan irratti mul'achuun waan baay'ee tokko hamaadha. Sanuu kan mootummaan beeksise jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kan yeroo hedduu waa dho'isuudhaan kan inni beekamu haga ammaatti odeeffannoon kennamaa jiru kan mootummaa qofaa kan du'es kan qabames waan taama hundaa'u jechuudha. Waan mootummaan akka siyaasa isaaf ta'uutitti kan gabaasaa jiru qofaadha kan himamu jechuudha. Garuu dhugaa rabbumatu beekaa hundaafuu rabbi nu haa tiisu kaleessa akkuma isin hundinuu yaadatan jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad nuti manatti deebisnee nama tokkollee nyaata kennuufi hin dandeenyu ka jedhu ibsee ture jechuudha. Akkanumatti osoo manatti hin deebine uummanni keenya of eeggannoo haa godhan ka jedhu dhaamsa dabarsee jira. Of eeggannoon akkamii akka godhamu nama hedduminaan akkasitti jiraatu san jechuudha. Nama miiliyoona 110 akkamiin akka adda fagaatee jiraatuu fi makiinaa takka keessatti namni akkam akka walii heddumaatee deemuun hundi kennaa huni beeyna. Uummanni keenya hedduminaan kan baadiyyaarra jiraatu akkamitti akka adda fagaatanii fi dhibeen kun maal akka ta'e hin galleef jechuudha. Haala akkanaa kana keessatti baay'ee yaachisaadha biyyi teenya jechuudha. Yoo akka Awurooppaa fi Ameerikaa keessa dhibeen kun godhaa jiru kanatti yoo biyya keenya kan seenu taate baay'ee tokko sodaachisaadha. Rabbiin nu haa tiisu hundaafuu rabbiin kadhachaa ammoo of eeggannoon akkuma itti fufuutti tahuu qaba. Baay'ee tokko waan nama yaachisuudha jechuudha. Namni jaartiin har'a duutituun jechuudha. Dubartiin ganna 60 tanarra agartee Finfinnee keessatti hospitaala keessatti har'a lubbuun isii dabarte har'a gabaafame kun jechuudha. Torbaan takkaaf hawaasa keessa bal'inaan akka socho'aa turte isiin osoo ofirratti hin beekin jechuudha. Akkasuma beetekiristaana deemtee akka gartee kadhannaa godhaa turtee fi akkasuma hawaasa fira bira deemtee akka ziyaaraa turtee fi akkasuma namoonni hawaasni fira isiillee mana isiitti dhufanii gartee akka gaafachaa baga nagaan dhufte jechaani turan himamaa jira. Namoonni isii walii wal tuttuqaa qabu kun jechuudha. Yoo ofii isaaniiti ofii malee rabbi qofatu beeka namoota isii kana wajjin wal quunnaman hundaafuu rabbi nu haa tiisu jecha dhibee addunyaa silaa of dandeenya jedhan kana quba tokkoon dhaabe kana jechuudha. Biyya teenya keessatti yoo babal'ate baay'ee tokko rakkisaadha. Rabbummaan nu haa tiisu. Garuu Itoophiyaan haalli fuula duraa yoo rabbummaan isii eege mala jechuudha. Haalli fuula duraa baay'ee sodaachisaadha. Akkasuma namni har'a yeroo jalqabaaf Suudaan keessatti mul'ate sun jechuudha. Suudaan haga ammaatti biyyoota vaayirasiin kun keessatti mul'atinidha. Intalli tunillee jechuudha gara Itoophiyaatti tiraansleet gootee Itoophiyaa keessaan eega Itoophiyaatti bararte Itoophiyaa keessaan gara Dabub Suudaan biyya ofiitti akka galteedha kan himamaa jiru jechuudha. Isiin kunis har'a kunoo irratti yeroo jalqabaatiif dubartii koronaan irratti mul'ate Dabub Suudaan keessatti Saawuz Suudaan keessatti jechuudha. Ibsamee jira isiin tunillee Addis Ababaa keessa baatee achiin gara Suudaanitti gara qeesiitti akka imalteedha kan himamaa jiru jechuudha. Rabbi nu haa tiisu. Haala hedduutu of eeggannoon hir'uudha akka Itoophiyaa keessa kan jiru jechuudha. Nama fakkeenyaaf yeroo inni boolee bu'ee amma fakkeenyaaf dhiyoo tana waan isaan jechuutti jiran jechuudha mootummoonni Oromiyaadha. Namoonni yeroo dhihootti biyya alaa irraa deebitan
odeeffannoo akka gartee hospitaala isinitti dhiyoo jirutti akka gartee dhiyaattanii akka laalamtan kan jedhamu ibsa akkasiisan baasanii jiranii. Shuuf namni kun amma fakkeenyaaf yoo irratti kan mul'atullee tahee haga har'aatti hawaasa keessa ture jechuudha. Amma ammoo akka gartee ufimuu gara hospitaala akka deebi'ee laalamu jechuun hawaasa keessa eegina jiraate booda kunillee waan baay'ee tokko nama yaachisuudha. Hundaafuu rabbi nu haatiisu biyyi teenya baay'ee tokko rakkisaadha haalli isii kan fuula duraa jechuudha. Mootummaan nama tokkollee anyaachisuu hin danda'u ka jedhu ibsa baasee jira jechuudha. Uummanni keenya rabbuma qaba garuu kana sodaadhaaf jechuudha. Namni manatti hin deebinu jechuulleen furmaatan ta'u furmaanni dhibee kana akka addunyaan amma itti jirtutti jechuudha. Mana ofii taa'uu qofaadha. Yoo akka tasaa rakkannee gara manaa deebine ammoo haala namarraa fagaannee meetira 2 akkas fagaannee deemuudha, harka dhiqachuudha, waa tuttuquurraa uf eeguudha jedhamee jira. Haalli kun hundinuu biyya keenya keessatti waan godhamaa jiru hin fakkaatu. Kanaafuu rabbiin nu haatiisu jecha nutilleen uf eeggannoo godhuu qabna. Hawaasa keenyaaf waan dandeenyuun bira dhaabbachuu akkasuma gargaarsa mallaqaatiin miskiina nyaachisuu, namoota gartee harka qalleeyyii manatti deebi'anii harkarraa gara afaanii ta'antu jira. Namoota keessattuu uummanni keenya gartee kan naannoo Sumaaleetii amata 2 dura buqqa'ee jiru hanga ammaatti bakka tokkotti walitti qabamee jechuudha. Hanga ammaatti nama bifa gargaarsaatiin wal gargaaree jiraatutu jira. Kan duraanuu jechuudha beelaan miidhamutu jirutu jira. Haala kana keessatti dhibeen kun yoo dhufe ammoo baay'ee tokko sodaachisaadha. Akkasuma ammoo jechuudha akka waliigalaa Afrikaa keessaatitti jechuudha nama 8,600 ta'utu vaayirasii kanaan qabamee jira. 810 ammoo dhibee kanarra akka fayyee jirudha. Kan du'an ammoo akka waliigalaa Afrikaatitti jechuudha 383 gahee jira. Aljeeriyaan ammoo namni hedduun keessaa du'eedha. Nama 130 dhabdee jirti jechuudha Aljeeriyaan jechuudha. Nama 1,250 kan qabame keessaa namni 130 Aljeeriyaan namni hedduun irraa du'e taate Afrikaa keessaa galmoota jirti jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf namni 1,200 qoftiin qabamee namni 130 keessaa du'uun baay'ee guddaa jechuudha. Waan kana parsantii isaa ilaalan kan biyyoota Awurooppaatii irraa baay'ee ol ka'aadha. Kan Afrikaa nama sodaachisa jechuudha. Biyya Aljeeriyaatitti garuu kun kata'ame biyya Afrikaa kibbaatitti ammoo namni 1,585 qabamee nama 9 qofatu du'e kun ammoo baay'ee tokko wayyaadha. Akkuma isinuu yartan fakkeenyaaf amma Ameerikaa keessatti namni qabame baay'ee guddaadha. Garuu namni du'e xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu karaa hedduun dhibeen kun fakkeenyaaf kan miidhaa geessisu Ameerikaa keessatti fakkeenyaaf nama 300,100 gara nagartee nama 2,000 kan qabame jechuudha. Namni du'e ammoo 8,500. Xaaliyaaniin ammoo osoo namni qabame hangana hin gahin namni irraa du'e hedduudha. Akkasuma biyya Faransaay keessatti illee jechuudha. Hundaafuu rabbi nu haa baasu. Namoonni hedduun dogongoraa fakkeenyaaf waa'ee dhibee kanarratti Afrikaa hin miidhu yookiin ammoo nama gartee gurraacha hin miidhu waan jedhamu odeeffannoo garagaraa odeeffannoo sobaa dabarsaa turanii hedduudha. Namoonni inni miidhuu danda'u nama adii qofaa miti nama qabe kamiyyuu miidhuu danda'a. Biyyoota garagaraa keessatti fakkeenyaaf namoota hatta lammii Itoophiyaallee miidhaa jira fakkeenyaaf mucaa kana jechuudha. Biyya Ameerikaa keessatti mucaan kun yeroo hedduu waa'ee sabboonummaa Oromoo qooqeequudhaan beekama. Zaranyaa jedheeti Oromoo arrabsuudhaan beekama. Gaafa hiriira garagaraa irratti illee warra caaltu maal jedhee Oromoo maqaadhaan Oromummaadhaan arrabsaa ture san keessaa tokko. Mucaan kunis fakkeenya sababa dhibee koronaatiin jechuudha. Biyya Ameerikaa keessatti lubbuun isaa dabartee jirti jechuudha. Hundaafuu bakka jirutti rabbiin nu haa eegu. Biyya namaa keessattuu namni keenya miidhamaa jira. Haa ta'u ammoo biyya keenya yoo seene yaala dhaba jechuudha. Maashinaan garagaraa kan dhibee kanaaf gargaaran biyya keenya hin jiru. Rabbummaa yoo nu laale malee jechuudha. Biyya keenya keessa rakkina hedduutu jira. Uf eeggannoo godhaa. Hawaasni nuti gartee keessattuu namoonni biyya garagaraa irra faca'anii jiran jechuudha. Haga danda'ame namu gartee biyya isaatiif gargaarsa godhuu qaba. Yaadaan akkasuma gargaarsa mallaqaatiin informeeshina waan keessattuu fakkeenyaaf faamiliin baadiyaa jiran waan kanarraa hedduu hubannoo quban qabani. Informeeshinaa fi gargaarsa mallaqaatiin illee bira dhaabbachuu qabna. Du'aayiidhaan illee jechuudha. Namu akkuma amantii isaatitti kadhannaa godhuu qaba. Nuti ammoo warri Islaamaa keessattuu jechuudha. Du'aayii garagaraa akkasuma ammas
tawassulaata rabbi irratti fakkeenyaa fi dhibeen kun gartee akkanaan dhaqqabneef jedhamee kan miskiinaaf kennamutu jira. Miskiinaaf kenname akkasitti tawassulaata rabbi irra kaayachuun haala akkasiitiin dhibee kanarratti du'aa godhachuun dirqama. Hatta addunyaan duraan uf dandeenya jetteetiin boona gartee rabbi ittiin akkan hajamnetti uf godhaa turan jechuudha. Amma waan qabatanii gadhiisan wallaalan jechuudha. Gara rabbii qofaatti deebi'anii jiran fakkaata. Akkasuma fakkeenyaaf amma Ameerikaa waan qabattee gadhiiftu wallaaltee jirti. Biyyi teenna agartee chaayinaadhaan dhumne chaayinaan nu dhoysiteetiin nama dhume dhoysiteeti gartee akka keenya dhugaa hin himne jettee fakkeenyaaf nama dhoyse kana siyaasaaf gad xiqqeeffachuu barbaaddee jirti. Akkasuma Teediroos Adaanuu gartee gara chaayinaa goree akka gartee gadhiifamu jedhee Ameerikaa keessatti gaafiin dhiyaataa jira. Hundaafuu addunyaan baay'ee dhamaatee jirti jechuudha. Kun hundinuu waan qabatanii gadhiisan wallaaluu dhibee kana dhama'uuti. Rabbiin nu haatii swichaa biyya teenya miskiintittii san tan gartee duraanuu beelaanuu dhumaa jirtu tan akkasuma yaala gargaarsaa malee du'aa turte tan beelaan du'aa turte irratti dabalata dhibeen kun yoo dhufe mootummaan ifa bilisatti anti nama mana deebi'ee wanna takkallee gargaarsa godhuuf hin dandeenyu ka jedhu muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kaleessa ibsanii turanii uf eeggannoo godhaanamuu hojii isaa itti fufuu akka qabuudha akka dhaamsa isaaniitti jechuudha. Osoo uf eeggannoon godhamu kam akka ta'e garuu namaaf hin galu. Osoo manatti hin deebi'in magaalaa keessa bobba'anii uf eeggannoon akkamii akka godhamullee namaaf hin galu. Hundaafuu rabbi nu haa tiisu. Rabbi kadhachaa haga danda'ameen gorsa ogeeyyotaa hordofaa irraa uf eeguu qabna. Rabbi nu haa tiisu isiniin jecha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti ani abduudha nagayannaa turan isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.